Januaarii 18 baatii tokko 2026 jechuudha. Guyyaa har'aa sharafoota maallaqaa kanneen akka biyyoota Ameerikaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaar akkasumallee Kanaadaa doolaarii fi Swiidin kiroon Dubaay diraamii fi Saawudii riyaal akkasumallee Joordaan diinaarii fi Bahareen diinaar akkasuma dabalataan Oomaan riyaalii fi Kaatar riyaal Israa'el shiqil Indiyaan ruupii Ijipshiyaan paawundii Chaayinaa heewwan Turkii liidee paawundi sterlingii Swiss firankii kanneen kan biyyoota hedduu kan isiniif qabadhee dhufe akkuma baratame kallattii lamaan karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa hawaalaa akkasuma immoo bilaak maarketii kan jennuu fi dabalataan immoo baankii aan isiniif fidee dhufe baankiin immoo egaa akkuma beektani baankolee 27 oltu akka jiru baay'een keessan hin beektu. xiyyeeffannaan yookiin immoo irra caalaatti namoonni keessaafuu alarra jiran kan itti fayyadaman yuuniyeenii western yuuniyeenii waan ta'eef western yuuniyeenii jechuun immoo nigdi baankii isa jennu yookiin immoo baankii daldala Itiyoophiyaati jechuudha. Kanaafuu kanan filadhee isinii fiduu yeroo hundumaa baankii daldala Itiyoophiyaati jechuudha. Yooyyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota maatii kiyya nagaan isiniif haa ta'u. Ani nagaa kooti nagaa irraafaa nagaa guutuun qaba. Nagaan na bira jiru immoo isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Kanatti aansuun namoonni mana koof haaraa taatan Subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa notificationii all irra godhadhaa. Namoonni viidiyoo daawwattan martiin keessan immoo like gochuudhaan akka eegaltan isiniin jechuun jaaladha. Egaa jalqaba irraa yoon isinii ka'u jechuudha. Sharafni guyyaa har'aa akkuma beekamu guyyaa kaleessaaf eengaddaa irra har'a daran xiqqoo ol ka'ee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu Chaayinaa heewaan irraa isinii ka'a jechuudha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27 tuqaa 20 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa 5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4 tuqaa 29 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 253 tuqaa 76 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 198 tuqaa 18 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 236 tuqaa 18 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 184 tuqaa 98 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaar. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 189 tuqaa 53 oolee jira. Akkuma beekamu guyyoota darbanirra gara 187tti gadi bu'ee ture. Har'a garuu ol ka'ee argameetiin jira. Asumaan immoo waan ani isiniin jedhu warreen Joordaan keessa jirtan doolaara isinii laatanii fi akkasuma immoo tootaalii walumaa galatti namoonni Beeruut jirtan doolaara fudhattan Ameerikaa doolaaritti herregattu jechuudha. Doolaara gosa 3 jiran Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaarii fi Awustiraaliyaa keessaa miindaan kan isiniif kaffalamu Ameerikaa doolaaridha. Kanaaf doolaara bakka 3 Joordaan fi Beeruut jechuurra Ameerikaa doolaarii yeroon himu asumarraan dhaggeeffadha. Irra caalaa maanu irraanfattee jettu Beeruut keessatti koomentii numan argaa. Yeroo baay'ee sirra deddeebi'een dubbadha garuu immoo namoonni akka tasaa gaafa ani dubbadhu hin dhageenyeef akkasuma namoota jaalala kootti haaraa dhufaniif waan haaraa ta'uuf jecha yeroo hundaa irra deebi'ee haasa'aa jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaan doolaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 151 tuqaa 60 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 136 tuqaa 23 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107 tuqaa 58 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 128 tuqaa 73 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98
tuqaa 73 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 219 tuqaa 99 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176 tuqaa 57 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0 tuqaa 65 oolee jira. Akkasuma Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19 tuqaa 17 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamu Kuweet diinaar. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 617 tuqaa 91 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa 60 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraam. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51 tuqaa 63 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41 tuqaa 21 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaal. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50 tuqaa 72 oolee jira. Egaa warri Saawudii jirtan baay'een keessan irra deddeebi'ee isinitti hima akka guddina maallaqaa keessanii yookiin immoo iskeelii guddina maallaqa keessanii abbaa godhanii abbaa 50 jedhamee isinii shalragamaa akkasitti isinii erga daldalaa waan ta'eef namoonni maallaqni keessan 5,000 ol ta'ee hanga 21 fi 21 adiitti illee ergamaa jira. Yeroo isiniin jedhu tokkotu 21 otoo hin taane maallaqa qabdan example fakkeenyaaf jechuudha 6,000 yoo qabaattan 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 21 jettu. Namoonni tokko garuu hanga 21 adii isiniin jechuu danda'u. Yeroo kana immoo 21 tuqaa 50 jettanii sheer gootanii irra ga'uu dandeessu. Namni tokkollee herregee isin shawwaduu hin danda'u. Akkasuma immoo mashwaara yookiin taaskii kan jedhu immoo mana teessee yoo hawwalte yookiin manatti dhufee yoo si harkaa fuudhes mashwaarri kan kaffaltan birrii riyaala 50 namni kamuu dhaabbataa jechuudha. Namoota 100 kaffalaa isiniin jedhuuf een kaffaliinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo riyaalli xiqqoo yoo qabaatte hanga 2,000 yoo qabaatte immoo 22 jira jechuudha. Isas akkuma kana isiniin jedhetti herregdu. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40 tuqaa 40 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 267 tuqaa 50 oolee jira. Inni itti aanu Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 505 tuqaa 84 oolee jira. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 493 tuqaa 92 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 50 tuqaa 84 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 59 tuqaa 67 oolee jira. Akkasuma Indiyaan rupiidha. Indiyaan rupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1 tuqaa 87 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3 tuqaa 31 oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa ani viidiyoo isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Namoonni yaada qabdan, qeeqa qabdan akkasumas immoo gaaffii qabdan koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Koomentii keessan dubbisee haala viidiyoodhaan yookiin immoo haala barreeffamaan isinii deebisuu nan danda'a. Laayik gochuun dagatiina. Turtii gaarii viidiyoo biraa walitti deebina.